Jazakallahu khairan Dr. Zakir. Barumsa akkaan jabaa odeeffannoo gahaa qabuu fi haalaan qoratamee xiinxallame kana gadi fageenyaan nuuf dhiyeessuu keetiif hedduus galatoomfanna. Amma gama qophii hawwatuu sagantaa tanaatti ceena. Gama qophii gaaffii fi deebii bilisaattis hin dabarsina. Mata duree haasawaa irraa kan ilaalchota dogongoraa amantii Islaamaa irratti jiru kana xiinxalluudhaaf yeroo murtaawaa hanga qabnu keessatti namoota asitti argaman hundaafuu carraa walqixa kennuudhaaf yeroo gaaffii fi deebiin geggeeffamtu qajeelfamoonni armaan gadii kun akka sirnaan hordofaman barbaanna. Gaaffileen gaafatamtu hundi tan mata duree kana irratti rarraatu ta'uu qabdi. Gaaffileen mata duree kanaa wajjin waliin qabanne takka illeenuu gaaffilee waliigalatan dhimma amantiilee irratti kaanis dabalatee gaafachuun hin hayyamamu. Gaaffii teessan ifa godhuudhaan qabxii gaafachuu barbaaddan san suduudhaan haala gaariin gaafadhaa. Yeroo takkatti gaaffii takka qoftiin gaafatamuun mala. Yoo gaaffii lammataa qabaattan ammoo hiriira yookiin tarree san gama duubaatti deebi'uudhaan hanga carraan biraa kan gaaffii teessan itti gaafattan isin dhaqqabutti eeggachuu qabdan. Warroonni muslimaa hin ta'in gaaffii isaanii gaafachuudhaaf dursatu kennamaaf yookiin akka dursa harkatan goona. Dhaggeeffattoonni gaaffii isaanii akka gaafataniifis galma kana keessa maayikiraafoonii 3 qopheessinee jirra. Maayikiin duraa gama bitaa kiyyaatti argama. Kan lammataa warra dhiiraatiif jidduu tana jira. Kan sadaffaatis gama dubartootaatiin jira. Namoonni gaaffii gaafachuu feetan maayikiraafoonii kanneen keessaa tokko duubaan tarree galuudhaan dhaabbadhaati. Yeroo namni maayikii san biratti nama keessummeessu maayikii isiniif kenne qofa maayikiitti dhiyaadhaatii dubbadhaa. Yeroo takkatti gaaffii maayikii tokkorraa gaafatamtu qofa fudhanna. Haala kanaan akkasitti in clockwise rotation yookiin bitaarraa gara mirgaatti tartiibaan deemna. Gaaffii teessan gaafachuun durattis maqaa keessanii fi dalagaa teessan akka nuuf ibsitan kabajaan isin gaafanna. Amma gaaffii jalqabaa fudhachuudhaan eegalla. Hayyee obboleessoo osoo gaaffii ta'e hin gaafanne dura maqaa keetii fi dalagaa ta'e ibsuudhaan eegalla. Name and profession before you pose a question. I'm Dr. Chabra. I'm an eye specialist. An Dr. Chabra naan jedhan speeshaalistii ijaati. Bar 1984 irraa kaasee as Duubaay keessa jiraachuu jira. Yeroo muraasa faasaw Dr. Zakir dhageeffachuu carraa argadhe. Yeroo cufayyuu isa dhageeffachuun guddoo dansa. Odeeffannoo gahaa namaa kenna. Nam barsiisa. Iji namaa bana. Akkasuma mallee yeroo cufa gaaffii is gaafachuullee nam gammachiisa. Nam duraa ka gaaffii is gaafatta'u kiyyaallee an carra gaarii qaba. Gaaffiin kiyyinni duraa akka ati jettutti bakki qulqulluun yookaan kaabaan wiirtuu irratti argamaa jette. Kanaafuu namoota hundaaf wal qixxee jette. Garuu akkan yaadutti tarii sirriis ta'uu danda'a yookaan dogoggoruus danda'a. Gooftaan yookaan waaqii bakkum hundi jiraa wanti isatti ulfaatu tokkolleen hin jiru bakkum hundatti argama. Akkasuma mallee waa hundi danda'aadhaa jedha. Kanaaf bakka tokko qofatti argamuunis irraa hin eeggamu. Inni bakka hundaa'u jiraatadhaa jedhee yaada. Non-Muslim brother asked a good question. Obboleessi keenya kan musliiman ta'in gaaffii gaarii gaafate. Haasoo kiyyatti hedduu gammada akkasumas gaaffii na gaafachuunis hedduu isa gammachiiste. Anilleen gaaffiileedhaaf deebisaa kennuun hedduu na gammachiisa obboleessoo. Gaaffiin inni gaafate gooftaan waan hunda danda'aadha bakka hunda jiraataadha. Kanaafuu inni jidduutti argamuun maaliif barbaachise jedhee gaafate. Obboleessoo ogguun haasoo godhu sana kan taanetti hubattee na fakkaata. Angoon kumaa gooftaan jidduutti argaman jenne an akkas hin jenne. An kaabaan jidduutti argamtiin jee malee gooftaan jidduutti argaman jenne. Kaabaan qiblaadha kallattiidhaan jee. Kaabaan kallattii nuti tokkummaa uumuudhaaf qofatti fayyadamnu. Nuti yeroo rabbii olaanee gabbarru wanti karaa kallattii takkaa fuula keenya deebisnee salaannuuf tokkummaa uumuudhaaf jecha malee gooftaatu achi jira jechuu keenyaa miti. Quraanni suuratul Baqaraa ayata 177 irratti ifaa ifatti dubbatee jira. Dalagaan gaariin fuula keessan karaa bahaatii fi karaa dhiyaa garagalchuu miti. Ta'us garuu dalagaan gaariin ati Allahatti amanuudha ja'a. Tanaafuu siitu akka malatti hubate jechuudha. Kaabaan qibla kallattiidha. Tanaaf tokkummaadhaaf jecha kallattii jidduu irratti argamtu taate. Rabbiin achi jidduun jiru. Rabbiin arshii gubbaa horsiisaa irra jira. Tokkummaa uumuuf jecha waan karaa kallattii takkaa garagaluu qabnuuf kaabaan jidduurra nuuf godhamuu si hubanne jechuudha. Kunis akka namoonni garagaraa cufti ilmi namaa hundinuu addunyaa tana keessa bakka adda addaa jiraatan cuftinuu caayaa takka jala tokkoomanii akka karaa kallattii takkaa garagalaniif jechuudha. Sababninis nuti wayita ibaadaa goonu wayita salaannu jamaan salaatutti amanna tokkummatti amanna waan ta'eef obboleessa gaafii teessiif deebise jeetii yaada. Hayyee guddoo galatoom. Amma gaafii itti aanu dubartootarraa fuuna. Wanta kaan isin jechuu barbaada. Namni musliiman ta'e yoo jiraate gara maayikiroofoonaa dhufu. Haalaan isin siman khuncarraa keessanii gaafii feetan islaamummaa irratti fi amantiilee wal bira qabuu irrattis gaafachuu dandeessan. Yoo qeequllee taate yoo islaamummaa dha'uu taates quraana tuquu yoo taatellee niin fudha. An dargaggeessa jabaa waan hin ta'eef ofirraa deebisuun danda'a rakkoon takkallee hin jirtu. Yoo warri musliiman ta'in gaafii feetan qabaatan ibsa feetan barbaadanis niin jira. Waan hin jiru hunda wajjin waliigaluun dirqama irra jiru miti. Yoo waan hin dubbadda keessa dogongorri ni jira jettanii yaaddan na sirreessuudhaaf karaan banaadha. Yoon dogongoree jiraadhee sifiin sirreessa yookiin hubannoon dogongoraa jiraattu sifaan godha takkaa'u isiniifin ibsa. Khuncarraa keessani haasoyni amantii eega godhame booda yeroo gaafii fi deebii akkana harkachuu waan baramee miti. Yeroo hedduu ana kanaan harkattan khuncarraa keessani gaafii fi deebisaafis yeroo dheertuu kanneen jira. Ilaalcha dogongoraa keessanis sirreeffachuu dandeessan. Waan waliigaltaniin qabaatan rakkoon hin jirtu. Waan waliif hin galleen ammoo adda baafachuu dandeessan waan ta'eef tun hiree gaariidha.
carraan duraa warra musliman ta'iniif kennama. Kanaafuu warri musliman ta'in karaa maayikirofoonaatti koottaas dhiyaadhaan isiniin ja'a. Maayikirfoona sadiitu jira. Gama mirgaatiin warra dhiiraatiif akkasuma gama bitaatiin illee warra dhiiraatiif tokko ammoo dubartootaaf gama duubaa saniin jira. Kanaafuu isin tarree takkaa hiriira keessaa baatanii gama fuulduraa gama maayikirfoonaa dhufuu ni dandeessan. Hayyee obbolii dhiyaadhu. Yes, sister, most welcome. Good evening, everybody. Akkam ooltan hundi keessanuu maqaan kiyyaa Amuttaadha. Hojjettuu imbaasii Indiyaati. Angaafilee baay'een qaba. Garuu yeroo qusachuudhaaf jecha gaafii muraasa qofaan si gaafadha. Gaafiin tiyya. Amantii Islaamaa keessa maaliif keesti siistam yookiin namoota sadarkaan qoqqooduun maaliif hin jirre? Hayyee dhaabba obbolii. Gaafiin tiyya lammataa. Obbolii gaafii dura gaafattee eegaan deebisee booda lammataa gaafatta hayyee. Hayyee tole naaf deebisi. Gaafiin obboleettiin teenya gaafatte amantii Islaamaa keessa namoota sadarkaan qoqqooduun takkaa'u kasta sistam yookiin shanyummaan qoqqooduun maaliif hin jirre jettee gaafatte. Sababni isaa Islaamummaa keessatti ilmi namaa hundinuu walqixa ta'uu isaaniitti amanna. Kun ammoo Hinduuzimii keessa hin jiru. قرآن سورة 49 سورة الحجرات آيات 13 تكنجا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا المان نمانو تديرتك في دلاتك الرئيسنوم akkasumas saboota fi gosoota isin goone akka itti wal beeytaniif akka itti wal tuffataniif miti namni rabbii biratti akkaan jabaatii fi kabajamaan nama sodaa rabbii qabu rabbiin keessaa fi gubbaa namaatiis beekaadha ja'a ulaagaan rabbii olaanaa bira madaalamtuun sadarkaan ilmi namaa tokko ilma namaa kabiraatirra caaluun saalaanii miti shanyii yookiin sadarkaanii miti bifaanii miti qabeenyaanii miti umriinii miti garuu taqwaadhaani sodaa rabbii qabaachuudhaani qulqullummaadhaani karaa qaceellumaarra jiraachuudhaani. Karaan tokkichi namni tokko nama biraatirra caaluun qabeenyaan osoo hin tahin umriin osoo hin tahin saalaan osoo hin tahin garuu qulqullummaadhaani rabbi sodaachuudhaani qaceelluma qabaachuudhaani wal caalan jechuudha. Akka amantii Hinduuzimiitii miti kitaaba Veedaa dubbisnee olaanne gooftaan olaane gita takkaa'u warra Biraahamaan jaamu uume warreen barnoota qabu mataarraa takkaa'u sammuurraa uume kun warra sadarkaa duraarra jiru itti aansee gootota waraanaa Shatriyaa jaamu qomarraa takkaa'u lapheerraa uume itti aansee garaa fi tafa takkaa'u sarbaarraa warra daldaltoota Vaayishiyaa jaamu uume. Eegas miila takkaa'u faantarraa warra Shuduraa jaamu uume warri kunumaa takkallee keessa jiran shanyii gaxaantuudha waan kanaatu Veedaa keessa barreeffamee jira. Amantii Islaamaa keessatti ilmi namaa hundinuu walqixa jennee amanna. Ilmi namaa tokko nama biraatirra sababa dhalootaatiin, sababa dalagaatiin, sababa qabeenyaatiin, sababa bifaatiin, sababa sadarkaa shanyiitiin caala jenneen fudhannu. Kanaafuu amantiin Islaamaa amantii addunyaa guutuuti. Kitaaba Veedaatiin faallaadha. Kitaaba Veedaa hadalaguma takkaa'u sadarkumatee jabeeffachuu qabda jiru kanaan faallaadha jechuudha. Sababniinis wanti kun waan Biraahimeenii wajjin walii qabameef jarri kun silaa dhibbeentaa waa xiqqo parsantii waa xiqqasho qofa akka isaan jaanitti yoo Shuduraa taatee dhalatte umrii tee guutuu Shuduraa taatee jiraatta osuma Biraahimeeniif tajaajiltuu taatee hojjettuu jiraatta tarii jireenyatti aanu keessatti nama gaarii takkaa'u jireenyi keessif wayyaa'u mala ammoo wanti kun hundinuu aayidiyooloojiidha takkaa'u yaaddoodha yookiin yaada sirna polotikaa takkaati nama san qabachuudhaaf takkaa'u akka namni san isaan biraan deemne godhuufi akka namni sadarkaa gadaan ture jirus sadarkuma sana irratti hafuuf akkasumas dureeyyoonni warri sadarkaa olirra jirus akka sadarkuma olii sana irratti hafuuf kana hunda godhan nuti amantii Islaamaa keessatti walqixxumatti amanna amantiin Islaamaa amantii nama hundaa waan taateef sadarkaan qooduu takkaa'u shanyummaan qoqqooduu kana dhorkiti jechuudha gaafii teessiif deebise jeetii yaada obbolii. Hayyee obbo ammas shakkii biraa takkaan qaba duuba hoo maaliif Islaamaan Sayyid Muslim, Shi'a Muslim, Sunnii Muslim jettanii yaamtan kun hoo maali? Obboleettiin teenya maaliif akkaan Sayyid Muslim, Shi'a Muslim yookiin Sunnii Muslim jeena gaafatte? An takkaatillee Sayyid Muslim jeen beeku. Muslim jechuun tokko hiikaanis nama fedhinnaa fi rabbii fiitiif kanne jechuudha. Amantii Islaamaa keessa gareen hin jirtu. ربين قرآن خيسة سورة على إمران آيات الباسديرة كنجي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ربي قرآن جبيسا كبدا يسن شفتنو الدان ببهنا جي وانت سيد مسلمي في سني مسلمي يوخين خابراجا منجر ايه خرا ورات مسين سماتي ورا تكوتو دنديس تري مسين سماتي ورا شيخاتو دنديسا مسين سماتي ورا سيدتو دنديس هدد لو تخيتي تكاو شنيتي بيخو فكزچوني دنديس خنجچون نمني خو نم براتر چالجچو دامتي خانيتو شيخ رجع يوخين سيديتو رجع جچو دامتي خون هدد لو تخيتي تكاو غوسته بيخودا مقاماتي رادلتيتي يامموفا يوخي مقابي تكاتي يوخي مقانا نو تكاتي يامموفا يوخي يونا من نو وين بكم تتكرر فتاتي سكسي ياممو دنديس تنافوخم بكيني رادو في يوخين دوبيماتي تمالي نمني تكون مبراتي ولي تكاو نمبراتي رجع جچو دامتي خران تو كچيل منما تكون مبراتي رجعلون كلكلم ماداني كچلو منا في رب سودا چوداني جچودا غافي تسيف ديبس جيتي يادوبلي hayyee ammallee gaafiin tiyya lammaffaa islaamummaa keessatti yeroo fuudhaaf heerumaa
horoskooppiin yookiin milkii ilaallachuun maaliif hin jiraanne? Obboleettiin teenya islaamummaa keessatti yeroo fuudhaaf heerumaa maaliif horoskooppii ilaallanne takkaa'u maaliif faalee yookiin milkii ilaallanne jettee gaafatte. Obbolii sababni nuti ilaallanneef nuti horoskooppiitti takkaa'u faalee ilaallachuutti waan hin amanneef. Guyyaa dhalootaatii fi guyyaa gaa'elaattillee horoskooppii hin ilaallattanii? Hin ilaallannu. Obbolii waan kan ittiin dhufu jiraaf. Ani hinduuzimii waan sirrii qoradhee jiruuf waan amantiin hinduu jettuun sitti hima. Amantii hinduu keessatti isaan horoskoopiitti takkaa'u faalee ilaallachuutti amanan. Kundilii ni beektaami kundilii? Eeyyan hin beeka. Kundilii jaama'ee ni beektaatu. Kundilii keessatti guyyaa dhaloota keetii himta sanboode isaanis aduun tun achi turte shagoon takkaa'u milkiin tunii fi tunis girahaan takkaa'u gaaddisniinis dhufee akkutee faayisiniin ja'an. Wanti kun amma saayinsiidha. Garuu saayinsiin tun saayinsii mirkaneeffamtee miti. Wanti kun amma haayipotesis takkaa'u mala tilmaama kara tokkotti hin citini. Yoo guyyaa akkanaa lalattee eegas girahaan takkaa'u gaaddisni akkanaa dhufee akkasumas pilaaneenni yookiin urjiin tunis achii fi as deemtee faana namaan ja'an. Tun saayinsiidha garuu saayinsii dhaabbataa mirkaneeffamtee miti. Saayinsii jabduu takka kolleejii barannu sanii miti. Takka baayoloojii, fiiziyooloojii, imbiriyooloojii faa jennee barannu sanii miti. Tun waan isaan itti amanani takkaa'u tilmaama jechuu dandeenyaan. Eegas ammaas waa'ee fuulduraa irraa haasa'an. Wanti isaan kundilii irratti dubbatan san cufti dhugaan taatu. Nuti amantii islaamaa keessatti faala ilaallachuu yookiin waaraaguun takkaa'u milkii ilaallachuun dhorkaadha. Quraanni suuratul maayidaa ayata 90 irratti akkana ja'a. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu innamal khamru wal meesiru yaa warra rabbitti amantan dhugumatti farshoo fi qumaarri wal ansaabu wal azlaamu taabota takkaa'u footoo gabbaruunii fi xiyyaa yookiin qalamaa milkii ilaallachuunis rijsun min amali shayxaani waan hamtuudha dalagaa shayxaanaati fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun irraa fagaadhaa akka milkooytaniif jee. Quraanni onni jiru milkii ilaallachuun tun xiyyaa yookiin qalamaa milkii ilaallachuun dalagaa hamtuu dalagaa shayxaanaa waan taateef irraa fagaadhaa jaa akka milkooytaniif. Kanaafuu nuti akka amantii islaamaatti waan kanatti namannu jechuudha. Yeroo hedduu oguu gara maashinaa dheetee guyyaa dhaloota keetii itti barreessite torbaan tokkichatti aanu kana keessatti waan gaarii takkaatus qonnamuuf jiraata waan jiruutu isiniif ba'a. Yoo hamtuun dhibbi takka si mudattellee wanti gaariin takkitti san dhugumaan si qunnamti. Osoo hamtuun dhibbi takka si mudattee wanti gaariin takka si qunnamuun hin oolamtu. Namni itti aanu tokkos dhufee laala baatii takkitti itti aantu tana keessa waan hamtuu takkaa si qunnamuuf jiraata waan jiruutu horoskoopiidhaan ba'aaf. Kanaafuu dubbii akkanaa ta'eefan beeyin tanaatu akka shakkii keessa galtu si godha. Hundi amma waanuma paaroo takkaa'u shimbirroo nama jala dubbii deebistu gootu sani. Beetani shimbirroon paarootu yookiin shimbirroon hawwaattuun deemtee ixaa yookiin carraa takka fuuti. Atis waan isiin fuute san laaltee kundilii kee takkaa'u waa'ee fuuldura keetii beekuu dandeessa. Kanaafuu nuti amantii islaamaa keessatti paaroo takkaa'u shimbirroon hawwaattuun carraa nuuf fuutee waan fuuldura nu mudachuuf ta'u nuuf himuu sanitti namannu yookiin shanacha harkaa yookiin ganaa namaa dubbisuudhaan yookiin urjiilee lallaaluudhaan raaguu yookiin milkii ilaallachuu kana cufaa'u islaamumaan dura dhaabbatti ni diddi jechuudha. Ammaas yeroo hedduu yeroo wanti kun dhugaadha jettanii amanuudhaan gowwoomfamtan faatu jira. Qorannoo takkaatu godhamee ture. Qorannoon tunis yeroo takka saayikooloojistiin tokko osoo daree keessa barsiisaa jiru daree barattoota 100 qabdu osoo barsiisuu jiru torbaan tokko booda barattootaan akkana jee. Dubbee teessanii fi waa hunda keessanuu hubaddeetiin jira. Isin hundaa'u mata matatti tokko keessanitti waan dabarsitanii fi waa hunda keessanuu barreessuun hin danda'a jeen. Garuu waraqaa tana hangaan banaa jee isinitti himuu akka addaan hin banne jeen. Amma barattoota 100 kana hundaafuu waan isaan dabarsan bal'inaan katabee waraqaa tana kanneef. Sanbooda waraqaa tana banaati waan inni barreesse san hangam takka akkaan dhugaa dubbadde takkaa'u hangam takka akkaan sirrii ta'e qabxii naa kannaa jeen. Naamana barattoota irraa parsantiin 95 ol Piroofeesartichi kun parsantii 90 ol sirrii dubbate jaanii qabxii kannaniif. Harka 100 irraa harka 90 sirriidha jaan. Iccitiin bakka tani jirtu maal seetan Piroofeesartichi kun waanuma gosta keessaa hundaafuu barreessee kan. Dubbiin tun dubbiifan ta'e himamsiistuudha jechuudha. Kanaafuu obbolii wanti asirraa hubannu islaamummaa waaraaguu ni dhorkiti waan fuulduraa beekus dura dhaabbatti. Sababa kanaaf kundiliin takkaa'u faalee yookiin milkii ilaallachuun nun barbaachisna jechuudha. Osoo kundiliin takkaa'u yeroo fuudhaaf heerumaa faala ilaallachuun jirtu bultii warra amantii hinduu hordofuu dilli kun maaliif diigamtere maaliif yoo wanti nuti itti amanuu qabnu waa'ila jiruu takkaa'u nama bultii wajjin jaarree jiraannu nutummaan fi teenyaaf filachuu qabnaadha. Ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sayyaa keessatti akkana jedhan dubartiin waa afurii fuudhamti bareedinaaf qabeenyaaf nasaba takkaa'u warra isiitiif akkasumas diin isiitiif tadiin qabdu san filadhu isiitu hundarra caala jedhan. Nama bultii wajjin jaaru filachuu keessatti wanti waa hundarra caalu waa'ila jireenyaa tadiin qabdu filachuudha malee kundilii takkaa'u milkii ilaallachuudhaanii miti. Jiyoon kaleessaatii fi fuulbana keessa dhalachuun jijjiirama takkallee hin fiddu. Diinii wal fakkaachuu qaban takkaa'u imaanaan madaalamuu qabdi. Sababa kanaaf obbolii nuti amantii islaamaa keessatti dubartoota muhsanaa jennee yaamna. Afaan arabaatiin muhsanaa jechuun bakka shayxaana takkaa'u hamtuu jalaatii dahatan jechuudha. Amantii biraa keessatti ammoo hinduuzimis dabalatee dubartoonni akka meeshaa shayxaanaatti ilaalaman. Quraana keessatti dubartoonni muhsanaa jaamanii yaamaman. Hiikaan jecha arabiffaa kanaatis bakka waan hamtuu takkaa'u shayxaana jalaatii dahatan jechuudha. Kanaafuu yoo dubartii diinta imaana qabdu fuute inshaallah jaarsisiitillee karaa dogongoraa irra deemuu ni dhorkiti jechuudha. Deebii gaaffii teetisii deebisee jeetii yaada obbolii. Hayya galatoom. Gaaffii tiyya sadaffaa itti dabaluu danda'a?
obbolii uummata biraatiifis carraa kenninuuf hogguu carraan san naannawee sigee atis gaafii ta'e gaafachuu dandeessa. Hayyee galatoom. Humaa rakkoon hin jiru atis achuma dhaabbachuu dandeessu. Namoonni musliiman ta'in kabiraa gaafii isaanii akka gaafatanii ayyamnaaf. Yoo namoonni musliiman ta'in kabiraa jiraatan isaaniif carraa kennineeti san booda ati gaafatta hayyee obbolii akka namni hundinuu carraa harkataniif jecha. Hayyee obbolee soo dhiyaadhu. kabajamtoota hordoftoota Nuural Hudaa sagantaalee keenya qulqullinaan hordofuuf yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Sabskiraayib godhuuf mallattoo diimtuu sabskiraayib jettu tan tuqxan hogguu takka tuqxan halluun diimaan gam daalachaa jijjiirama. Itti aansuun mallattoo bilbilaa kan tuqxan bilbilli kunis wayita tuqxan mallattoo hammattuu kan hidhaata. Yoo nuti viidiyoo haaraa yuutuubii irratti maxxansin hoggasuma yaadachiisnu yookaan notifikashinii isinii dhufu jechuudha. Dabalataanis sheerii fi laayik gochuudhaan sagantaalee keenya namoota birootiif dabarsaa. Nuural Hudaa soora qalbii muslimaa.